harkafuuni kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastoota saatanuu dhiyeessanii kan biyya keessatti kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isinii baay'atu jecha akkasumas immoo Jandosi pada sini dia pakainya Rasulullah Mikaela sini jechuu jaaladha akkasumas immoo biqillee Mikaela waliin hojjenna warroota amantii biraatiif immoo ashamaa harka fuunee siniin jechuu jaaladha akkasumas asitti kaamera godhee jira kaameraa jechuudha soogidda sukkaara zayitii zayitoonitti godhee kanan jira amma wanti nuti godhachuu qabaannu daakuu kana haala kanaani as keessa baay'ee sila hin jirreefu kana keessa itti hin dabalanna akkanatti dabalanne raaqunne kazaan haala kanaan daabboo keenya hin bukeeffannaa siniin jechuu jaaladha akkasumas kan ayyaana waggaa ayyaantoota argaa jedhani kan guyyaa kanaan nu ga'e waaqayyo kan galatoomii isaa ta'uu Mikaa'ela galanni isaa haa ga'u dukkana sodaachisaa keessaa nu baasee ifa nu agarsiisu isaatiif iyyuu waaqayyo yoomiyyuu kan galatoomii haa ta'u maaliif namoonni baay'een galgala rafanii ganama osoo hin ka'ini buluun isaaniitu iyyuu namoota baay'eetu jira algaa irratti hafanii kan du'anii bulan jechuudha nu garuu isaan keessa nama addaa taane nama waaqayyoon jaalate taane dukkana san keessaa baanee ifa arguu keenya fiifiyyuu waaqayyo yoomiyyuu oolman isaa kan galatoome haa ta'u inni waaqayyo ammallee akkanumatti nu hin gatinii nu haa tiksuu bakka jirrutti bakka keenyutti Mikaa'elli hunduma keenya wajjiniin nu ta'e ayyaanni waggaa biyya keenyas biyya nagaa biyya gammachuu godhee nuuf haa tiksuu maatii keenyas nuuf haa tiksuu kan immoo barana biyya hambaa akka dabarsine nama gallee garas biyya keenyatti dabarsu waaqayyo nu haa taasisu akkasii isiniin jedha kaan namni harka tokko biyyeedhaan hin taphatu jedhani nama bukeeffadhee jira keeshaa keenya akkanatti itti shooffananii raawwanne akka maaliif hin qorraa jira amma sila ta'eef maal goona fooxaa kana haala kanaan akkanatti itti shooffanne lafa goone jechuudha. Lixiin keenya haala kanaan nu bukaa'ee jira amma asirratti jechuudha zayitii dibee kana jira jechuudha. Kanaan amma walqixxeeffadhee jira akkanatti Itilleen har'aa akkanatti tolfama sila ta'eefu osoo biyya keenya jiraanne kan haadha ishii dhadhaa dibbin itti isinii goone itti isinii dhiibnasitti akkanumatti tolfanna. Yaa Rabbi namni harka takkaan isaa biyyeedhanii taphate jedhanii obsaadha. Saabee harka takkaan hojjechuun. Akkami jala buko keetu gimmaashni bilchaataa ta'ee gimmaashni jala foonnoo hin taane harka keenyaan akkanatti
Kunooti haala kanaan amma hojjedheetu xumuree jira jechuudha. Maal goona firmii keessa goona jechuudha haala kanaan. Akkanatti firmii keessa goonee gaazii keenya itti kafafii goonee hin dhiibu. Kunooti haala kanaan hojjedheetu bilcheechee jira. Kunooti duubni isaati kun ala isaati kun immoo duuba isaati. Baay'ee nama guba. Kunooti kun asumarratti yaafuu haala kanaan hojjedheetu xumuree jira isiniin jechuu jaaladha. Akkasii isiniin jechuu jaaladha. Baga itti isin ga'ee isiniin jedhee jira. Dura sammas irra deebi'uudhaan baga itti isin ga'ee qulqullaa Mikaa'elaa hunduma keenya iyyuu bakka jirruu fi mana nu irra jirrutti nu haa tiksu, maatii keenyas nuuf haa tiksu. Waaqayyo inni akka badii balleessaa keenya osoo hin ilaaliin akka wallaalummaa keenya itti dhiifama nuuf godhe Waaqayyo irra nuuf haa darbu. Mikaa'el inni nu haa tiksu, malaaktii isaatiin bakka deemnutti bakka teenyutti inni tiksee isaa ta'ee nu haa tiksu. Biyya keenyas biyya nagaa, biyya gammachuu, maatii keenyas maatii nagaa kan gammachuu nuuf haa godhu. Kan immoo ji'oota ayyaanota ji'aan waggaan lakkaawwamu keessaa har'ammoo guyyaa Mikaa'elaatiin nu ga'e. Mikaa'el inni galanni isaan badini inni nu haa tiksu. Inni tiksee keenya ta'ee bakkuma deemnutti bakka teenyutti inni nu haa tiksu. Sumatu beeka yaa Mikaa'el kan biyya keenyaa nu baastee biyya hambaatinis nu fidde sumatu beeka yaa Mikaa'el. Yoomiyyuu kadhannee sirraa dhabnee hin beeknu ati biyya keenya nu tiksi, maatii keenya nu tiksi. Yaa Mikaa'el akkoo sumatu beeka. Akkasii isiniin jechuu jaaladha. Waaqayyo hunduma keenya nu wajjiniin yoo haa ta'u akka badii balleessaa keenyatti Waaqayyo keenya dhiifama nuuf haa godhu. Biyya keenyas biyya nagaa, biyya gammachuu nuuf haa godhu. Maatii keenyas nuuf haa tiksu. Isiniin jechuu jaaladha. Waaqayyo hunduma keenya wajjiniin yaa ta'u. Akkasumas immoo Mikaa'el hunduma keenya iyyuu nu haa tiksu. Warra biyya hambaa keessa jirus nagahaan biyya isaaniitti nama deebi'ee galee maatii isaaniitti biyya isaaniitti galuu Waaqayyo isaan haa taasisu. Isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo waan hundumaaf iyyuu Waaqayyo qofa qabna. Waaqayyo hunduma keenyaaf iyyuu abdiin keenya Waaqayyo tokkicha. Waaqayyo nu haa tiksu, Mikaa'el nu haa tiksu. Isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas viidiyoon kiyya har'aa asumarraan goolaba. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Isiniin jechuu jaaladha. Turtii gaarii.